يا أمة فانك أنا دعو أبود ونيرا كندو برتي تاو كنغما غمنا ليو فغوتا أو سلام تانكو كل سران سنغاو السلام عليكم ورحمة منه وبركاته من الله تعالى أرغن إرغما جا Egaa chaanala kanarratti viidiyoon seensarratti argitan marti isaatu wajjatamee gadhiifamee jira chaanala Simboo jalatti jechuudha. Warroonni haarawaa dhuftan keessuudhaan mana kiyya hundi isaatu ilaalaa isinitti tola jedheetii yaada. Itti aansunarra baga guyyaa Jummaa guyyaa jaalatamaaf kabajamaa kanaan isiniin ga'e jecha akkamitti akka dabarsinu wajjin tura ilaalaa isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaallatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii. Alamanni saanimni keessa nagaa isin jecha kallattiimaan gara viidiyootti isin dabarsaa sawan dheeressu. Egaa waan kana fuula keessanii fayyadamaa yeroo baay'ee wanni kun shifiniina warri qabdan keessattuu hedduu takka isin gargaara. OTC kana jechuudha isaaf damma yookaan isaaf irdi onna biraa dhabdan isa bishaan wajji gootanii fayyadamtan baay'ee takka bareedaadha. Kanaaf hundi keessanuu fayyadamuu hin dagatanii isiniin jedha yeroo takka isiniif gadhiisa. Hojjumaan gara hojiitti deemnu jechuudha hordoftoota kiyya. Kunoo as biratti foonii cicciree addaan baasee dhiqee qulqulleessee jira foon lafee fi foon kaan illee jechuudha hordoftoota garuu bakkuma tokko jira booda addaan baasa. Itti aansuun immoo kaarotii hidda tokko faqafaqee akkasumas shunkurtii illee firee lama cicciradhee jira. Asitti timaatima illee firee lama firii tokko xiqqeessee firii tokko dheeressee tomacaree akkuma fiiyaa barbaadutti. Egaa Simboon maal akka hojjetu hedduu haga dhumaatti yoo ilaaltan ni hubattanii viidiyoo kanatti bohaara ilaala akkasumallee immoo ittiin bashannanaa keessatti warri biyya namaa jirtan biyya keessa yaadadha isin jedha nyaata biyya keenya akkamitti akka dalagannu. Egaa namni martuu akka tolatti dalagata illee akkuma fiiyaatti dalagadhu isinitti agarsiisa jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf waan gadhuma viidiyoo kanaatti na waliin turuu hin dagatina. Kallattiimaan gara hojiitti seennee jirra kun akkuma argaa jirtan taana uummata bashaa kanarra kaadheetiin jira. Namoonni asumaan immoo istoofii koomentii wayii argeen ture. Istoofii kana bitachuu barbaada akkamitti akka hojjetamu naa himi gaafinatti ta'e gaafini nama kana akkamitti akka hojjetamu jechuun naaf hin galle. Egaa maallaqumaan deemtee ajajatta saniin booda meeshaa isa tokkoffaan ta'e lammaffaan ta'e akka fedha keetiitti ajajattee hojjechiifattoonni biraa unnati gootu hin jiru sin jira obboleetti tiyya. Kun akkuma argaa jirta kana basharratti zayitii qixeetiin jira. Egaa zayitii qixeen booda dhiifama duddumaanii. Egaa zayitii qixeen booda yoo zayitiin sun danfe egaa shunkurtii kenna itti naqanna isin jechuudha ture. Garuu shunkurtii itti naqadha dursa maal akka itti naqu wajjumaan laallaa asitti immoo bishaan irra kaayadha. Bishaan kawaan kanatti fayyadamuu jechuudha. Kanaafuu akka dhumaatti na waliin turaa isin caa hordoftoota kiyyaa warroonnis dheenne kana maatii kiyya taatan ulfaadhaa galatoommaa isin jaaladha isin kabaja. Egaa zayitiin kenna danfe maal itti qinya ka jedhu wajjumaan laallaa ruuza fooniin haala adda ta'een hojjadhee isinitti agarsiisa. Isinis karaa kanaan yaala isin jedha karaa hedduun dalagama garuu har'aan tana kana isinitti agarsiisa. Egaa dhiifama hordoftoota kiyya baay'ee irraa bahee sagaleetti deebi'aa jira jechuudha namni nyaamunatti babba'atee namni na bira hin jiru. Alaa jechuudha balbala dhadhaanii yeroo baay'ee gadi babba'ee bira dhaaba. Egaa zayitiin kiyya danfeen booda lafee itti godheetiin jira hordoftoota kiyyaa lafee itti godha dhiqquma laaqanumaaf jechuudha yeroo baay'ee biddeena namni kenna biddeena malee nyaanni kuwwani waan akka ruuzaa waan akka mokoroonii kana guyyaa takka hojjattee guyyaa lammataa jidduu oolte guyyaa sadaffaa hojjatte hin ifatan jechuudha. Haa ta'uuti mi'aadhaan ruuza hojjetu ruuza qofa hojjedhe ilaala akkam akka ta'u. Kanaafuu malichi barbaadetti namni kenna biddeena waxiin baratee jira waan ta'eef wanta kanaa kan irra deddeebi'anii guyyaa hadha hojjattee boruu jidduu oolteef tayyoo hojjatte ittiin tolu jechuudha akkasii mee hundaafuu akkanatti ni xabbasna yookaan kun lafee kana agartanii haga tokko zayitii itti godhe wanni biraatti hin goone tariitii gara affeelaniitiin egaa affeelamii keessa naqan booda aqlaallaanii itti naquun ni danda'ama fooni garuu ani karaa kanaan isinitti agarsiisaadha karaa hedduun dalagama waan ta'eef jechuudha karaa nama isinitti agarsiisu heduu kanaan jalqaba lafee akkanatti haga tokko ni xabbasna kan egaa gooneen booda itti qadaarnee haga inni takka wanni jedhu jechuudha. Egas booda foon cirannellee itti naqannaa haaluma salphaa ta'een hedduu takka mi'aa hedduu takka namatti tola. Karaa kanaanis karaa biraatiinis ni dalagama. Kanaafuu har'a karaa kanaan ilaalaa isin jaa hordoftoota kiyyaa warroonni haarawaa taatan immoo subscribe gochuudhaan YouTube kiyya hordofa. Asitti immoo ruuza keenya qopheeffannaa dura hin dagadhee isin agarsiisne seensarratti
Egaa ruuza kana hedduutu akka baay'atanii beektanii namni hin beekne hin jirtani garuu waddadee jira. Duraan qarshii 300-400 amma 1,000 galee jira. Kiiloon 5 jechuudha. Garuu baay'ee akka bareedanii baay'ata jechuudha. Diqqoomatu baay'ata. Kanaafuu an amma isinitti agarsiisa haga tokko kubbaayyaa tana takka yoo guddaate tokkoof lakkaa godha. Baay'ee ni baay'ata jechuudha. Kuniyyuu hedduutu akka baay'ata. Kanaafuu haala kanaan goone ni jiifanna ruuza keenya haga takka nu waaga jiidhu daqiiqaa 5-6 takkas taatu agartanii kubbaayyaa tokkoo fi walakkaa itti godhe kun walakkaa irra darbe garuu kubbaayyaa lama ga'u hundaafu kubbaayyaa tokko yoo gootan gahaa ni baay'ata jechuudha. Hedduu ruuzni kun ni beektan jedheeti yaada. Gatiin isaa hodadu malee hedduu namatti tola jechuudha ruuzni kuni. Eegas booda bishaan keenyatti naqanee jiifna. Kunu akkuma argaa jirtan kana isinitti mul'ata jedheeti yaada. Kana jalqaba irraa gadi naqeet xiqqoo dhiqee irraa gad naqee saniin booda jiddumaan ammallee dhugaa viidiyoo kana gizee hojjedhu gizee waa'ee irraa deemaatti deebi'ee ammallee jechuudha jiddumaani kunu namni mana hin jiru ture ana qofatu mana jiraarra jummaa adda koo dabarsuu edaa isiniin jedha hordoftoota kiyya haala kanaan bishaan kana irraa gad naqee bishaan biraa itti irraa qulqulleessa jechuudha. Hordoftoota kiyya turtiin keessan ammallee hanga dhumaatti na waliin haa ta'u viidiyoo kana laayikii sheer gochuu hin dagatina. Egaa kunoo bishaan lammatallee itti naqeetiin jira. Hordoftoota kiyya isa kana akkasitti daqiiqaa 5 takka ni dhiisa. As deebinee distii keenya gisee ilaallan distiin keenya kunoo haala ajaa'ibaatiin lafeen bilchaatutti jira. Akkuma argaa jirtan kana dura zayitii itti goone wanni biraatti hin goone amma eega diqqoonni haga tokko bilchaateen booda foondii malee itti galchina jechuudha. Haaluma salphaa ta'een kunoo haala kanaan haga inni gartaa haga takka xabbafamutti akkanumatti dhiisna. Saniin booda foondiimaa keenya itti galchina jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kunoo ni argitan jedheeti yaada. Haaluma salphaa ta'een tariitii gara affeelanii bishaan eega keessaa naqan booda shunkurtii waan garaagaraa eega xabbasneen booda itti naquus dandeenya foonii. Karaa kanaan garuu baay'ee takka bareeda iddoo takka mi'aawaa isiniin jedha hundi keessanuu haala kanaan ni yaala. Kunoo isinitti mul'ata jedheeti yaada haga tokko bilchaatutti jira. Ammaan tana diqqoo isii irratti diqqoome isii tursiisne kun akkuma argaa jirtan kana waliin gayaa jechuudha. Akka wanni kennan jalaa hin qabanne maaliif bishaan ittiin goone zayitii qofaa amma ga'ee jira. Foon keenya itti godhanna foon cirrii lafa keenya san itti nanna. Saniin booda waliin geenne haga inni danfee takka haga danfuutti danfee bishaan baafata. Saniin booda bishaan sana eegine xuuxateen booda wanta garaagaraa itti goona. Hanga dhumaatti tura warroonni hanga ammaa daawwataa jirtan. Ulfaadhaa galatoomaa laayikii gochuu hin dagatina isiniin jedha. Warroonni immoo as dheena kana maatii kiyya taatan viidiyoo kiyya ilaalaa jirtan akkasumas sheer godhaa jirtan hundi keessan ulfaadhaa galatoomaa. Warroonni biyya alaa jirtanis warroonni biyya keessa na cinaa jirtanis hundi keessanuu egaa galatoomaa ulfaadhaa isin jaaladhaa isin kabajaa warri feetanii barbaadanii na daawwattan wallaahi jecha isiniif hin qabu. Hedduu kanaaf galatoomaa. Dhugaa hedduu akka jechuun viidiyoo haga YouTube kana jalqabe jechuudha. Osoo akkanatti jalqabarraa haamileen na dhufte waa hedduu dalagaa ture. Chanalli kunis akkaataa guddatee garuu haa ta'uutii hunduu gizeema ofii ta'ee ta'a. Maaliif jijjiirama waan argeef ji'a kana jechuudha. Hordoftoota baay'ee horadheera jechuun ni danda'ama. Haa ta'u nama 8,000 hordoftoota 8,000 kan qabaa. 8,000 viidiyoo ilaaluu baatus jijjiiramni jira jechuudha akka duraatirraa. Kanaafuu ammallee hundi keessanuu sheer gochuu hin dagatina. Akkuma viidiyoon kee isin bira ga'een immoo ilaalaa isin ilaaluun keessa namni baay'een ilaalee namni baay'een laayikii yoo godhe amma fakkeenyaaf akkuma yuutuubii akkuma viidiyoon kun gadhiifameen namni dhibbi ilaalee osoo dhibbanuu laayikii godhe yuutuubiin mataa ofiitiin sheerii naa godha jechuudha. Kanamaa malee inni ka sheerii sii godhu yoo laayikii baay'ee qabaatee fi viidiyoon tokko gadhiifamee daqiiqaa sii qaba beekne biratti isin biratti mul'atu malee daqiiqaa naa qaba keessatti daqiiqaa kana haga kanaatti namni haganaa osoo ilaale sheer sii godha jedhe barreeffamaan beeka. Kanaafuu yeroo inni sii qabe sanitti akka daqiiqaatti sii qaba. Daqiiqaa sanitti yoo laayikii fi viyuun isaa baay'ee ta'e sheerii sii godha jechuudha. yuutuubiin sheerii naa godha jechuun immoo ni ilaalama sirriitti jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu pilis laayik gochuu hin dagatina. Maashaallah kun haala bareeda kanaan bilchaatee jira foonichi. Bishaan itti nan dheebee zayitii qofa warri jalqabarana hordofaa jirtan ni argitan jedhee yaada. Ammallee garuu hin geenne sa'aatii uumamaa itti goonu maaliif uumacha isaa kana gadi liqimsee gadi xuuxatuu qaba jechuudha. Kanaafuu ammallee xiqqoo isii ni tursiisna. Egaa inni akkasitti uumacha isaa gadi xuuxateen booda waan akka shunkurtii waan akka timaatimaa fi kaarotii itti godha jechuudha. Hordoftoota kiyya isin hanga dhumaatti waliin turuu hin dagatina isiniin jedha. Kun akka argaa jirtan kanatti ga'utti jira. Amma kun ni argitan jedheeti yaada.
Erga inni akkanatti bishaan gadi tuuxateen booda hordoftoota kiyyaa kallattii maan gara waan itti aanutti itti galchutti deemna. Hanga dhumaatti na waliin turaa isiniin jedha viidiyoon kun. Egaa isin bohaarsaa isinitti tola isin bashannansiisa jedheeti yaada. Kun akkuma argaa jirtan kanatti xiqqoo ni hafa. Dhiqqooma jechuudha baay'ee osoo hin ta'in. Egaa namoonni meeshaa mana keessaa barbaadan immoo asuma lakkoofsi kiyyaa isin yaadachiisa jechuudha. Namni waan barbaadan algaa qumsaaxinii walumaa galatti farniichara dabalatee meeshaa mana keessaa rabiyaa majlisii akkasumas firaasha horii nagaafattan an firaasha ispoonjii san bitee tumaan hin beeku. Gizee jalqaba namaaf bitu namni firaasha majlisaa kanaayyuu beekee osoo hin ta'in namni firaashuma isaan naan jedhanii mana kiyyatti fayyadamee waan argeef isa bitee jennaan immoo namni biraallee isumarratti ilalee kaanuma bitaaf ture jechuudha. Maal isiniin jechuu barbaade majalii sarraa murame santu na biratti argama jechuudha firaashni. Kanaafuu kara keessaatti na dubbisaa duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 79 73 yeroo jedha isiniin jedha duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 karaa wasaappiitiin qoota isiniin jira hordoftoota kallattii maan gara viidiyoo kiyyaatti deebi'a. Egaa bishaan inni tuuxateen booda shunkurtii timaatimaa fi kaarotii hunda isaaniitu itti naqa. Saniin gara kaanii waliin geenya jechuudha. Mi'eessituu mana qabnu itti daballee mi'eessituu itti godhatu barbaadan. Angaruu dhugaa dubbachuuf ruuza gizee mi'eessituu gargaraa itti baay'isanatti hin tolu asitti qimamee itti godhee jira. Maaliif kororimaaf zinjibila qullubbii adii kan walitti tumame itti godhe itti aansee irdii itti godhee jira. Inni sadaffaa barbaree xiqqoo fal'aanaa sukkaaraa takka itti godhe jechuudha. Irdiillee akkasuma hedduu bareechisaa hedduullee namatti tola. Isiniin ja'a hordoftoota kiyyaa qonnoo barbareellee qabaatan itti godhachuu dandeettanii. Angaruu isa manaa waan hin qabneef gahaadha. Wanni namni itti godhe kun gahaadha qimamiin jechuudha. Tokkoffaa kan dura itti godhe zinjibilaa fi qullubbii adii akkasumallee mootu kororimaa kan walitti daakamee ture. Mi'eessituu 3 jechuudha inni gahaadha. Itti aansee mootu irdii barbaree itti godhe saniin booda sirriitti waliin geenne haga takka. Egaa kanatti waliin geenneen booda ruuza kenna kajiisni san itti naqanna jechuudha. Hordoftoota kiyya warroonni hangamaa obsaan feetanii jaalatanii na daawwattan ulfaadhaa galatoomaa isin jaaladha isin kabaja. Warroonni biyya jirtanis warroonni biyya keessa jirtanis hundi keessanuu bakkuma jirtanitti hedduutu akka isin jaaladha isin kabaja. Tokko lama jedhee addaan baasee isin beeku baadhus egaa nama 9,000 jechuuf dhiqqoomatu hanqata. Nama 8,000 chaanaala kee subscribe godhee jira jechuudha. Guutuun isaa laaluu baatus. Kanaafuu isin jaaladha isin kabaja waan daawwattaniif waan hordoftaniif waan haamilee natti hortaniif dhugaa dubbachuuf erga yuutuubii banee ji'a kana keessa haamilee ajaa'ibaan ittiin argadhe wallaahi galatoomaa isiniin jedha. Egaa kanatti inni dhiqqoo danfeen booda ruuza keenyatti goona ka irraa dhindhe kana ruuzni kun hedduu baay'ata hedduu jechuudha. Haa ta'uutii baay'atullee itti godheetiin jira haga takka agartanii kubbaayee takka fuula akkaanuu hedduu baay'ata jechuudha. Ol guutee waliin rakkisuu danda'a gizee affeelamu. Hundaafuu akkanatti goone dhiqqoosii waliin dhabuufnee kaanee soogidda keenya itti godhannee egaa xumurre jechuudha hojii isaa. Saniin booda kaa jummaadhaa sa'aatiin narraa deemutti jira dhugaa hedduun adabbaree namni mana hin jiru. Ana qofa jechuudha anaaf maama qofatu mana jira. Kunuuf soogidda keenya yookaan ashaboo keenya itti godhadheetiin jira hojii laaqana yookaan nyaata asumaan xumura jechuudha. Soogidda kiyya eegatti godhadheen booda xiqqoo isii akkanatti haga xiqqoo akkanatti tureen booda bishaan itti kallasna. Osoo bishaan biraan ga'in kaamuun yookaan qimamii ruuzaa daakamaa manaan qabu jirame isaa itti godha. Ani ruuza gizee godhu kaamuun qabaannaan wanta biraa itti godhuu baadhus baay'ee takkanatti tola jechuudha. Qarafallee itti godhuu dandeettan garuu ani isa kanatti itti godha. Saniin booda bishaan irra buusaa. Qaaraa akkanumatti foolii isaatiif barbaada. Eegas booda qarafaa yookaan immoo qimamii shaayii qabaatan itti godhuu dandeettanii garuu bakka gahee saniin booda kareef dibadhisuun akkanatti gogogee jira. Maashaallah wanna kana isin hunduu fayyadamaa ootisii jechuudha yookaan ajjaada akkama kana fuula keessaniif. Eega dhiqadheen booda kun kana fakkaata maashaallah hedduutu akka namatti tola. Irdii ootisii fi dhiqqoo isii aannan waa sadiin kana keessatti warshifiina qabdan wanni kana fayyadama ajjaa kana fayyadama namarraa balleessa isaa fi irdii akkasumallee dam waan biraa dhabdan isaaf bishaan illee dibata yeroo baay'ee wanna kana kan takka namarraan balleessu. Hundaafuu amma deemnee ruuza keenya laallaa dhiqadhee geessee qophaa'ee jummaa kiyya deemuuf eegas booda jiddumaan ruuza reefisan irra haginni bilchaatu ani shaaworii seenee uffata jijjiiradheen ture kunoo maashaallah haala argitan kanaan bilchaatee jira haala namatti toluun jechuudha. Waaw maashaallah tabaarakallaa. Saniin booda ka jala dhaamsee gara jummaa kiyyaa deemaa saniin booda walitti deebina turtii gaarii na waliin qabaadhaa isiniin jedha. Egaa gaafa gizee jummaa deebi'u buna qofaan danfisaa saniin booda laaqana keenya nyaanna jechuudha. Namni yoo dhufe namni garuu
nama wajjin galee jiraachumarraanii nama bira goruu edana jeetiin jira abbaan mana kiyyallee har'adduma kiyya jummaa mana dabarsa jechuudha hordoftoota kiyya guyyaa jalqabaati guyyaa jummaa adda kiyya mana dabarsomtu mana hin jiru jechuudha. Ijoolleen marumsa jirti egaa hunda keessanuu isin jaaladha isin kabaja egaa isa jala dhaamsee stoofii kiyya dhaamsee irraa buqqiseen booda mana keessa ibidda ixaan aarsaa ture hedduu takka aarri jira ni argitan jedhee yaada amma jummaa deemnee walitti deemina egaa bilbila kiyya kaameraa kiyya cufeetiin deemaa isin turtiin keessan hanga dhumaatti na waliin haa ta'u. Ega hordoftoota kiyya maashaallah tabarakallah ega salaata keenya salaanne dhufneen booda kasala keenya qabsiisne buna keenya maashaallah buna kana agartanii akka bareedu buna kiyya danfisee sanii booda kaala qana keenya nyaannee jummaa bareeda dabarsine jechuudha haala kanaanii buna keenya illee qicannee maashaallah tabarakallah hixaana keenya xiqqeenye akkanatti akkuma waan namni mana jiru fakkeessine egaa kana keenyaanne buna kiyya dhugee maamaan na bira jirti yeroo baay'ee ijoolleetti miidiyaa irratti hin baasu yeroo baay'ee kanaaf anumaa fi siin mana jira jechuudha akkanaa kunoo sinii takkitti tanatti qicadha sinii achi garas jirtu sunni didiqqoodha bunaan baay'ee nugu sinii takka dhuge gaadha gawru dhugaa dubbachuuf sinii guddaan ada namni tokko akkaawuntii sinii diqqoo yoo itti kennan takka aan digirii cina waan jette jechuudha anis waan san argaa jira amma jaalala bunaa baay'een qabu garuu lammeeffatu illee baadhu sinii jabaayyoo dhuge na ture sinii takkitti sinii tanaayyoo dhuge jechuudha egaa viidiyoon kee kana fakkaata hordoftoota kiyya akka sinii tole abdiin qaba warri na daawwattan galatooma walfaadhaa baay'ee baay'ee.